Yo isini ibna tae callisa yo lakki deebis inirraa eeggannaan sunti nu deebisa yoo jettan harka keessaniin nu beeksisa. Tole galatooma anika obeessisuu irra caalaa darbee akkuma kun sagantaa abbaa sagantaa isinitti mee anis hiriyaa koo kanaan obboleessa kootii dhiigannu tokko lafeennu tokko sagantaa jabduurra turree waan dhufneef ijaaf qalbiirraan wambisaa isiniin jechaa weellisaa maal qaba jennaani isinitti dheeresse hin nuffinaayi ummata qaba. Ummata weellisaan ummata qaba yeroo itti uummanni ofirraanfatu yeroo itti uummanni waan isaa dagatu yeroo itti uummanni aadaaf duudhaa sammuu isaa dagatu kan xurree ta'ee karaa ta'ee ija ta'ee daandii ta'ee agarsiisuu eenyu jennaan weellisaadha jechuudha. Kana sirmaa finniisa weellisaan sagalee ummataatis karaadhas daandiidhas waan hunda ummataatis ni jedha galatoomaayi. Ani weellisaa kanaani obboleessa koo kanaan Abdiisaa Dachaasatiin obboleessa koo bakka kana geesse iddoo si galateeffadha jabaan sirraa arga jabaadhu ammallee mallaqa qabaannee waliin deeggarru tarii doraaran qabnu daaskooraa miti maal qabna jennaan ummata qabna yoo Abdiisaan fuula ifu maalan irraa laala milkaa'ina yoo gaddu maala jalaa gadee gurraacha koo maala jalaa taatee jedhee gaafachuuf keessa koo na dadhaba. Garuu carraa kan argadhee dubbachuu kootitti dhugaatiin hin jedha hedduun gammada baay'ee jaalladha. Hamman isa jaalladhu onnee kootu beeka keessa kootu beeka obboleessa koo qabaadhee si gargaaru waanan si gargaaruuf kennaa xiqqisuushii si qabu garuu kennaa koo na laatuffatiin waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa sinan jaalladha. Asumaan maqaa keessan weellisaa maqaa keessan uummataaf ifa godhaa. Ani akkuma dura siniin jedhee ganaa weellisaa qaxalee uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf baay'ee daandii deemuun narra jiraata. Bakka kamuu yoo bu'uu dadhabe bakka daadhii galaanii fi Hacaaluu Hundeessaa bu'uudhaaf nama tokko jedhee akkanatti tarkaanfachuuf jedhu waan ta'eef ani weellisaa yeroo isaan Fiqaaduu jedhamu. Weellisaa yeroo isaan Fiqaaduu guddaa galatoomii kennaa kennuu irratti argama yeroo isaan Fiqaaduutti kennaa kennuu irratti kan argamu guddaa galatoomii qarshii dhibbichaa kennameefii jira qarshii dhibba caanuu fudhadhu guddaa galatoomii gara teessoo isaaniitti irratti garuu inni waanti kenne eeyyani kaa hiriyaan gaaddisa jechuudhanii kennaa kiyyara jedhaa tuffatanii sidoo kan jira.